keessan eenyu asitti immoo maaltu isinii ta'e? Maqaan koo Boontuun jedhama. Waan nu gaabu immoo waa'ee obboleessa kooti. Obboleessi koo erga waggaa 2 ijaanii nagarreen ture. Bakka inni jirus hin beeku. Sababii kanaaf baay'ee yaaddoofna turre maatiin keenya hundumtu guyyaa kaleessaa asan dhufee sagantaa guyyaa galgala jiru irratti jechuudha. Sagalee isaa immoo erga dhageenya silkiitiin 7 finneerra. Namni waan haaraa isinii ta'ee borga nama dhuftanii dhugaa baatan jirtu. Waan haaraa dhageessanii kan bultan galgala kana jirtu jedhanii yeroo kadhatan raajiin faa dubbatan. Kaleessa galgalaa suma otoo galaa jiru otoo mana hin gahiin obboleettiin koo silkii isa wajjiniin haasawaa jirti turte. Erga 7 ani sagalee isaa dhaga'ee hin beeku. Dur garuu ijaan hin argine malee sagalee isaa dhageenya turre. Kaleessa galgalaa sitti dubbatame manuma yeroo barri baladhee olsee obboleettiin koo isa wajjin silkii haasawaa jirti. Waaqayyo isa kana nuuf godhee sagalee isaa nu dhageessise Waaqayyoon na galateeffadha. Ulfinni guddaa Waaqayyoodhaaf haa ta'u tarii nuuf qoosaa ta'uu danda'a. Obboleessi ishii kun waggaa 2 gargar ba'anii maatii wajjin gargar ba'anii jiraatu. 7 immoo bilbilaan iyyuu sagalee wal dhagaanii beekanii asii kaleessa galgala borga nama namni dhufee dhugaa ba'u jira. Waan haaraa Waaqayyo hin godha jedhanii kaleessa galgalaa sitti kadhatamaa ture. Akkuma manatti galteen immoo bilbili jara isaan immoo bilbila isa wajjiniin haasa'aa jiru. Isheedhaaf waan haaraa ta'e maatiin sun hin gammadanii mee Waaqayyoon galateeffadhaa.